Ambar duranu eewan qabu. Ambar duranu ani namni tokko hundinuu naaf hin taatu. Ambar duranu nasiiban qabu. Akka ta'e karaa dheeraan deemne uumaan kisiitu. Maaliif namoonni hedduun waan takka jalqabanii kufan. Mana ijaarame guddaa kana ni agartanii fooqiin guddoon tuni gaafa dura jalqabamte bu'uurarraa jalqabamte akka fokkattuu just laandii san qofa sakkee godhuudhaan jirti. Shakkiin amma subbuu nama keessa seentu akkamitti akka seentu ni beektani suuta haala hojjettee seenti malee dhufeetiin jiraa jettee olaan dhufu. Keessattuu karaa milkiidhaa ona. Ona ni beektanii miti ona. Ona namni tokko keessanii. Nukuftee aadi namni karaa deemu numa qofaa lama. Warreen seenaa dalagan kun baay'ee seenaa dalagan jaanii seenaa dalagan seetanii noo amananiituma karaa san deeman. سعد مختار official. الشمع دوت تخيل بكجر تمرت نجاح في الدنيا في رحمة الله في اسم حوا إذا بزنس تقررتي أكمل بزنس خان كيف مسلم جلدلة تجل كبد سوري جل كبنيف بولتين جل كبني سونس جل كبنيف خلان جل كبني سونس جل كبنيف ونمان تكاو وان جل كبني قفا في ميكول في تباو بربانا تباو بربانا خرا ديرا دينا so akkamitti karaa dheeraa deemuu dandeenya bifatamiini karaa dheeraa deemuu dandeenya akkati karaa dheeraan deemne uumaan kisiitu maaliif namoonni hedduun waan takka jalqabanii kufan maaliif akka kufanii beekanii so yoonii fi viidiyoo kana jalqaba irraa gamaayitti ilaalanii guutuu isaa argachuu hin dandeessu wanni irra hedduun namaa kufuuf gunii fi waan takka jalqabde uumama rabbiin uume kanaatiitu Jolle nugufu guni fi dura tarkaanfachuu jalqabdu deemuu hin danda'a jettee amanteetii miti. Garuu waan uumama ta'eef waan yaaluu qabdu fasuma kuftuutti deebitee yaadda. So irra hedduu keenya akka nuti daldala keenya haa waan jalqabne keessattuu waan jalqabne karaa jalqabne malee jalqabne keessatti akka nuti tabban baane kolfii hin baane kan godhu shakkii. Shakkina. Ifitti amanamummaa hin qabu. Waan sana akka milkeessuu dandeenyu sifitti hin himu. Maaliif hogguma jalqabneeni marruma duraata jalqabne saniini maal barbaanna seetan perfektii ta'uu barbaanna. Jalqaba duratti inni perfektii tahamee jalqabu hin jiru. Mana ijaarame guddaa kana ni agartanii fooqiin guddoon tuni gaafa dura jalqabamte bu'uurarraa jalqabamte akka fokkattuu just laandii san qofa sakkee godhuudhaan jirti. Silaanii fi abbichi karaa san amanee deemee maandisa dubbisee maandisni sun dhufee lafa san landscape san dhufee dalagee fi billboard isaa dalagee fi stepidhaan akka dura jalqabneen waan jarjara qabnuuf waan ariifata qabnuuf waan heddurratti shakkiin seenti. Shakkiin amma subbuu nama keessa seentu akkamitti akka seentu ni beektani suuta haala hojjettee seenti malee dhufeetiin jiraa jettee olaan dhufu. Haadha warraa akkamitti shakkitanii beektaa maybe meeseejii namni tokko katabee agartaati. That's it. Shakkiin seenti. Samboodhaan ati wanni ati fiidif godhaa dhuftu shakkiisa waan gabbisaatu si mudata malee sammuun tante waan shakkiisan gabbisaati jala deemti malee no isin qulqulluudha waan jala deemuu hin dandeessu. Daldala kan kee jalqabde kana guyyaa dura jalqabdeen yookaan baatii dura jalqabdeen yookaan ifan amata dura jalqabdeen daldalli daldala guddaa ta'uu danda'u qaban. Yoon ife shakkii jala ooftu taate Isinirraa naan ta'u qaba. Ambar duraanuu eewan qabu. Ambar duraanuu ani namni tokko hundinuu naaf hin taatu. Ambar duraanuu nasiiban qabu. Waan isin ajaa'ibsa wanni kun haga eessatti jala deemanii beektanii haga mana barnootaatti jala deemu. An mataa khayyaraa hin haasawaa beek. An gaafa mana barnootaa baradhu. Maaliif? Siistama jira jedhanii siif nutti hin himne carraadha jennee amanna. Dalagaan carraadha, milkiin carraadha, guddachuun carraadha, sadarkaa tokkorra gahuun carraadha, beekumsaan bakka takkatti fuulla'uun carraadha jennee hawaasa haasa'u keessaa hiru. Santu shakkiin uffas nu keessatti uuma baay'ee malee yoonii fi piroosesa milkiidhaa ilaalle warreen milkaa'anii sadarkaa guddoorra gahan hundinuu isteeppii nanarra jiru tanarra dabalanii bakka san gahan. Maaliif yoo feetan abbaa feetiin fudhanne jechuun abbaa fedhe maqaa kaasuu dandeenya. Elon Musk jennu isaa miti warri isaa isa shakkan turan. Ifin abbaan isaa kuni mataan isaa dhukkuba qabamsaatu dhukkuba mentally retarded ta'e. Inni raanfatina Elon Musk dhalata Ameerikaati.
jechuun if shakkuudhaaf waa hedduudha qaba ture garuu ikoonoomii Ameerikaadhaa akkamitti garagalchuutti akka jiru arguu jira. Maaliif hin beekani? Maaliif akka ta'e beekani? Waan takka qofa. Namni kun yoo ati if hin amanin eenyutu if amana? Eenyutu siif amana? Yoo atu if amantee lafaan qabu. Yoo atu ifitti hin amanin. Yoo atu akka Rabbiin dura addunyaa kanarratti wanni inni si uume fakkaataniif kooluuf fakkaata. Yoo atu hin amanin eenyu akka si amanu. Nama hedduu fiddeetitti if dura keessi akka tiyaatirratti please mee si amanna naan jaa akkanan if amanuuf jechuun barbaadamoo. Waan ati ifitti hin amanin akkamitti namni as bahee sitti amanaaf keessatti yoo waan ati hin godha jettee hin amanin. Waan atu ifitti himtee lafaa hin ta'in namaatu lafaa osoo haasaa. Namaatitu barsu'aat ni dandeessa. Poolisiin biyya akka namni harka si dhawee ol si haasu eegdee hin jiru. Keessattuu karaa milkiidhaa oona. Oona ni beektanii miti oona. Oonaa namni tokko keessa hin jiru. Namoonni hin jiran bakka sana. Karaa milkiirra namoonni hin jiran. Ni dandeessaa hasiin jiru hin jiru. Saniifuu maal godhuu qabda? Hogguunii fi kuftee si naadhumattee wayii duraanuun je'ee jetteedha of duuba deebitee ammas shakkii tanteessan fidachuudha. Siin dhumanne just kufaatiin aadiidha namni kun kufeetuma ka'a. Ilmoon xiqqoon daa'imni haga miilan perfeektii taatee deemtee yeroo meeqaa ol akka qophiin beektan akka saayikolojiin galmeessiteetti yeroo 3,000 ol. Guyyaa kana guutuu kufaatuma oolu. Yoo nama waa barachuu barbaadu taate ijoollee xixiqqaa shagaa barachuu dandeessu. So waan hedduu qabdaati waan kaleessa galmaan geesse hedduu qabda. Waan si shakkisiisa osoo hin ta'in waan sila abdii si kenna. Akka atiif dura tarkaanfattu waan si godha hedduu qabda. Maaliif waan hedduu jalqabdee fiixee bar. Waan hedduu jalqabdee gootee beer. Karatti kufuun jiruu san keessaa milkii san keessaa paartii takka dirqama waan ta'eef waan dirqama ta'e dirqama kufee idaan kufee bakka yoo hin kufe san booda maaltu jira jettee teessee maa wayiwaatta maaliif bakka kufte sanitti teessee wayiwaatta. Maa shakkii fi sodaa fi wanni kun hundinuu darsaa dubbuqni kun hundinuu wal guuratanii maal si bira ta'an maal si bira godhan. Na kuftee caadi namni karaa deemu numa qofaa kai lafa hamilee fi godhee kai lafa. Yommuu itti teessee hashakkiitu taate hashakkii fi sodaa fi kana iftadeessitu taate. Irreetuun nama maaliif bakka takkatti akka hafni beekani maaliif osoo inni karaa dheeraa hin deemne karaa cinaa deemee yookaan karaa rubuu deemee yookaan karaa aga tokko deemee wanni inni dhaabbatuuf maaliif akka ta'e beekani waan itti amanamummaa qabu waan shakki. Akka atiif shakkitu immoo wanni si godhan sababni akka atiif shakkitu si godhan si kennu. Akka ati ifitti amantus sababni si godhan si kennu. Filata filmaata. Jiruun biffeedhaan biffee tana keessaa fakkaatiin nyaatamu biffee naggoon fi kaa'ame. Biffee san keessa nama waan barbaadu kaafata waan garaa isaatiin wal beekaa waan garaa isaatiin haasa. So namoonni hedduun akka atiif shakkitu yookaan karaan itti irra deemtu jirtu kun akka shakkiidhaan if nyaattee shakkiin maal nyaatanii beekani shakkiin billiiba nyaati noormaali. Laala amma namni tokko waan takka guunii atitti himte amanee barsiin jaamiti. Amanuu isaa maaliin beekanii beektaa? Waan jeessan ni godha. Amanuu dhabuusaa maaliin beekta seete sababa hedduu. Maaliif shakkii fi amanuun yeroo hundaa'u mana tokko keessa waliin galuu hin danda'u. Tokko bakka gallakkisiisuun dirqama. Displace wal godhan. Yoo fi amanuun jiraate shakkiin ni baati. Yoo fi shakkiin jiraate amanuun ni baati. Laazim dirqama. So daldala jalqabdee miti daldala jalqabdee san si jalqabe malee isiin hin jalqabne inni hin jalqabne isaan hin jalqabne si jalqabe. Karaatti deemtu karaa si baasaa jiru tanarratti haroora kan keetii fi haroora isaanii tokko miti. Saniifuu wareegamni isaan kafalanii fi kafalan tokko miti. Ati akkamumatti nama karaa kan keessan takkaa deemee hin beekne karaa sanirraa gaafataa iyyaafataa'u. Karaa san deemanii hin beekanii bari isaan karaatti deemutti jirtu tan hin beekan isaan hawwii ati qabdu dhaggeeffadhu fakkeenyaaf ati amma karoora kan kee guddaan maali? Nama gargaaruudha. Haa jennu. Jechuun beekumsa irratti nama gargaaruu ta'uu mala, qabeenya akka isaan argatan godhuu ta'uu mala, yoo haawuma haruma adda addaatiin nama kana gargaaruudha ta'a karoora kan. Isaan sun karoora kan kana qabu. Saniifuu akkamitti akka isaan karoora kan kanarratti murteessan isaan biraan gaha. Obboleessa keessa. Fiildii ati baratu deemtu siif beeka. Bu'aa aticha keessaa argattu yookaan hawwiin aticha keessaa qabdu suma qofaaf beekamee biraa hin jiru. Saniifuu xiyyeeffannoon tante si ta'uu qabdi malee
أتيتو أمني خراسا أفورا فلتي تبسم بهو قبا أولو سم بهو قبا قدو سنسديمو قبا دايركتري فيلم خانكيتي سي دايركتري جرو خانكيتي سي جرون تنتي فيلمتي أكا تراو أتو بربادو سيفيخ yoo feete injifannoodhaan fitu injifannoon garuu shakkii biraan jiru yoo feete immoo shakkiin fituun harka kennitee abdii murattee darsa kan kee gurattee karaa manaa deebi'uun siis filama. Irreedduun namaa waa jalqabee karaan isaa gadoo taatee fi karaan isaa labbaa ta'ee fi miti hadeemu. Akka fitu hin beeku Abbabaa Biqilaa bara akka leejandii tahee yeroo dheertuu tanaaf yaadatamu hin beeku. Warreen seenaa dalagan kun baay'ee seenaa dalagan jaanii seenaa dalagan seetanii noo amananiituma karaa san deeman. Osoo namni hedduun isaan balaaleffatu, osoo namni hedduun isaan shakku, osoo fi namni hedduun karaa isaanii sanirra waa hedduu tarreessu. So amani malee hin shakkiin. Shakkiin sijjeesti, shakkiin abdii teenyaatti, shakkiin ifitti amanamummaa teenyaatti, shakkiin waan hunda dura karaa ati deemtu san imaammata kan keetii fi mul'ata kan keessan akkati shakkibsu jedhu. Biyyaan jaaramne akkanan godha namni tokko goon fijee namoonni uma shakkaa bara. Albert Einstein nama hedduu shakkee bara. Walt Disney obboleessa isaatu isa shakkee bara. Gaafa inni godhaan hin dalaga jedhee godha. Waan isin ajaa'ibsiisaa namni hundinuu warreen irraan tana seenaa dalagan kun hundinuu namni harka dhahee fi innis 100% amaneetuma karaa san jalqabee deemee xumuree fiigee deemee geeba san kaasisee ta'a. Nawwee geeba san bira gahuudhaaf. Ufaatii hedduu fi balaaleffannaa hedduutu isa mudate. Naamana baay'ee balaaleffannaan isin mudatu heddummaachaa deemtuu adada isin guddachaa dhuftani. Maaliif seetan adada isin guddachaa deemtaniin waan kaleessa isaan goruu hin danda'an jaan isaan goruu jirtanii miti saniif namni isin balaaleffatu namni isin irratti komii adda addaa dhiyeessu hedduu jira. Ati haga dalayideetti namni nan komatu miti komiirraa qulqullaa'uu hin dandeessu. Komiin sun garuu si keessatti dhuftee dhiibbaa uumuu hin dandeessu. Dhiibbaa uumuu sin qabu. Namoonni hedduun irraan tana nuti amma fa'aa qabatamaa waa hedduudha harkaa qabna. Gaafa Facebook Mark Zuckerberg gaafa Facebookiin dalagaa kaajee hiriyoota isaa shanitti hime hiriyoonni isaa shananuu muudiitti qabatan nama lama qofaatu isaa wajjin jalqabe. Sadiitu waliin jalqabee kaan gurguree bahe. Shakkeet gurgure silaa Facebook sadarkaa irra jiru kanarra gaajee akkamitti gurgura namni kamitti bileena gurgura. Akkamitti namni fortuuna gurgura. Saniifu confirmation alaan eeggatiin alaa dhuftee yeroo hedduu shakkiin dandeettiin qabdu qaama dadhabaa kan kee irratti warra xiyyeeffatu irraa alaati cinaacha dadhabaa kan irratti xiyyeeffatu. So ati yoo cinaacha dadhabaa irratti kan xiyyeeffatu taate deemtee waan takka illee hiikuu hin dandeessu. Maaliif enerjiin lamaan wal faalleessite waan ta'eef enerjiin negatiivitii fi enerjiin poozitiivii wal faalleessite. Saniifuu jabaannee amannee waan amanne san waan galmaan ga'uu barbaannu san imaammata keenya san mul'ata keenya san namoonni harka nu dhawanii fi shakkaniifu nuti pruuvii godhuu haa qabnu ifiif malee namaatiin jiru addunyaa kanarra akka jiraatus mataaf malee namaatiin jabaadhu amanuun ammoo seera milkiidha seera gurgurtaadha seera daldalaa seera guddinaa seerri jijjiiramaa amanuudha shakkiin isa kuffisti malee shakkii waa hilchinaan akka guddoo bahuu hin dandeessu. Amanii jiruun dandeeti mul'anni kan keeti imaammanni kan keeti tilmaamni kan keeti hawareegama kafaluu qabu si kaniifuu jabaadhu amaniitiin fuulduratti fuufi ni milkoota milkiin dandeeti sadarkaa gurguddaa irratti wal agarra siraadha horii